Tole maqaa keenyu sinaayyuu. Amma yaasin siyaa hidin nanjaani. Ayyee galatoomee yaasin gaaffii deebisaa takka godhu jira. Gaaffii deebisaan keenyaas maal fakkaata? Mee tokkoffaa irratti namni bara dabre du'e habaran awwaalame. Eenyu nama bara dabre du'e baran awwaalame. Eenyu. Adaaru namoo. Barna. Bara gidaa du'e barna awwaalame. Bara dabre du'e baran awwaalame namni sun. Awan tanah beo khadiman. Ayya. Antara beo kho. Mokor ka. Meta berana kan ka. Mokor ka dulu. Namni benda gidaa du'e baran awwaalame. Imbe ne khatane. Tole mee jalqaba maqaa keenyu sinaaju. Shukare Abdis Mananja. Ayyee shukore gaaffii deebisaa takka naayyamuu keetiif galatoome. Mee jalqaba nama bara dabre du'e kan baran awwaalame. Namni sun guyyaa kam du'e guyyaa kam awwaalame. Merah nanti. Namni kun bara dabre du'e baran awwaalame. Akkami baran awwaalamu danda'e namni kun bara dabre du'e. Nama bara dabre du'e baran awwaalame. Namni bara dabre du'e egaa yoo akhi nama waan rakkoo adda addaatiif tursiisanii waa keessa kaa'anii awwaalan malee namni bara dabre du'e baruma sana awwaalama kaasila. Jechuun bakka bara dabre du'e baran awwaalame. Mee xiqqoo ta'e gaaffiidhaan. Yaa bara dabre du'e baran awwaalame. Bara dabre du'e baran awwaalame. Garuu akka yaada mataa kiyyaatti namni bara dabre du'e namni du'e reef kaame reefki baruma sana awwaalama jedhi yaada garuu rakkoo adda addaatiif yoo amma fakkeenyaaf hawaasa keenya keessatti nama tokko yoo du'e hanga inni akkaataa inni du'e waan inni irratti du'e akkaataa inni du'e waan irratti du'e yoo hin beekamne yeroof kaa'amee tursiifamee yeroo biraan awwaalama jedhi yaada garuu immoo namni bara dabre du'e shukarni yaa. Yeesee fuutiin keenya mee gaaffii keenya jalqabne namni tokko ulfa ji'a meeqaaf gara baadhatame? Ji'a sagal. Ji'a sagalii fi cinaa. Mee ayyee naachi baatii meeqaaf gara baadhate? Naachi hin beekne wallaahi. Namni baatii sagalii fi cinaa gara baadhate naachi baatii meeqaaf gara baadhate mee yaadda? Naacha. Amata tokko. Yaa so sambirasi beeku. Hin beekne. Beeku hin dandeenye. Yeroo Tole ayyee gaaffii lamaffaa akkanatti. Simbirroota tokko jira. Simbirroo tana keessaa takka garaa qabdi. Namni dhakaan darbatee simbirroo tana dha'ee ajjeese. Simbirroon tun garaan guutuudha dhakaan dha'ee lafa darbee ajjeese. Ilmoon garaarti sun ni duuti moo ni baati? ilmoon garaarti san numa duuti ka. Ilmoon simbirroo ni duuti. Kaan duuti ilmoon. Agaraan dhee isii yoo. Haa isii barartuu dhakaadhaan dha'ee haadhoon garaa qabdu dhakaan dha'ee ajjeese. Ilmoon garaarti sun. Isii garuu duutu kaati. Haati duute. Bakka ilmoon duutu ka. Ilmoon duutu ka bakka. Ayyee. Ilmoon duutu. Ayyee atoo maqaa keenyu sun hajuume. Maan kayye barataa Saadaaf Yusuf jedhama. Kollejjii barate. Kollejjii Hawashifal. Ayyee egaa tole naayyamuu keetiif gaaffii deebisaa yemmuu walitti galatoomi. Gaaffiin biyya tokko farratti kenneeti. Nama bara dabre du'ee barana awwaalame. Namni sun guyyaa kam du'ee gaafa kam awwaalame namni sun eenyu? Namni sun immoo abbaan hin beekamu. Akkamitti abbaan hin beekamne bara dabre du'ee barana awwaalame. Sangaramatti yaadu kan. Mokore kaa. Nama bering addaa du'e bara dabre du'ee barana awwaalame. san jirtu. Kanaan haati been hin Ayyee gaaffii lammaffaa kanati. Allaattiiwwan hedduu bara simbirroo barartu keessaa namni tokko dhagaadhaan simbirroo tana dhee simbirroon garaa qabdi. Ilmoon isii san simbirroon qoftee duute ilmoon isii san ni duuti moo ni jiraati. Haati duutee jirti. Haati duute. Haati duunaan ilmoon duute. Ilmoon duute taati. Yoo haati du'uu baatte yoo haati fakkeenyaaf duute ilmoon jirtuun keessaan baatu. Ayyee galatoome ayyaa. Shimbirroota hedduu tokko jira. Osoo bararuu jirtu shimbirroon takka garaa qabdi. Namni dhagaan dhee shimbirroo tana ajjeese shimbirroon tun ilmoon ishee keessattuu ni duuti moo ni jiraatime. Namni dhagaan dhee yoo ajjeese shimbirroon
Isiin tun lubbuu qabeeyyii waan taateef eega isiin duute boodatti ilmoon yeroo muraasaan malee boodarra nama duuti keeti jaata. Ni duuti. Ayyee mee gaaffii tana xiqqootti yaadi. Gaaffii tana xiqqootti yaadi mee. Jechuun kaa yeroo muraasaaf taa'u eega isiin garuu shimbirroon killee laltiin ilmoo akkami qabdi. Deebisa argatte jedhe yaada ayyee. Mee Shimbirroon ilmoo shimbirroon killee dhalti ilmoon dhaltu jechuudha. Akkasii ayyee mee gaaffilee lamaffaa kanati. Allaattiiwwan hedduu simbirroo baratu keessaa namni tokko dhagaadhaan simbirroo tana dhee simbirroon garaa qabdi. Ilmoon isii san simbirroon qoftee duute ilmoon isii san ni duuti moo ni jiraati. Haati duutee jirti. Haati duute. Haati duunaan ilmoon duute. Ilmoon duute taati. Yoo haati du'uu baatte yoo haati fakkeenyaaf duute ilmoon jirtuun keessaan baatu. waan bari hin dhalinni. Ayyee galatoome ayyaa. Magaalaa wal qabatee Harargee baatan akkasa qaama miiraa ni beekame. Magaalaa qaama miiraatti yaamamtuu jira. Magaalaan sun magaalaa tami. Qaama miiraatti magaalaa yaamamtu. Wallaahi ishii tana hin beekne qoleessa. Harargee bahaa keessatti argamte ammas magaalaan tun qaama miiraatti yaamamti. Qaama miiraa keenyamee maal fa'a? Qaamni miiraa. Binyaan. Ayyee. Duboo magaalaa tana beekuu hin dandeenye. Beekuu hin dandeenye. Beekuu hin dandeenye. Wallaahi jechuun waan hin beekne yoo ta'es beekumsa wayyeetii yaada. Ayyee galatoome. Turteen Maqaan kiyya Nuurattiin Hassanaa naan jedha. Ayyee egaa turtii gobbeetuu biratti hojii godhii gooteef galatoome. Mee jalqaba gaaffii kiyya jalqabuun dura gaaffii akka farraan si jalqaba namni bara dabree du'e barana awwaalame namni kun guyyaa kam du'e guyyaa kam awwaalame. Nama barana du'e. Bara dabree du'e garuu awwaalchi isaa barana ta'e namni kun haala kamiin barana awwaalamuu danda'a. Namni gaa inni baranama du'e inni gaafa du'e gaa rabbummaa naa beeku guyyaa du'e namoota naannoo sanii kan awwaale gaafatanii tuma deebisanii jechuudha. Ayyee gaaffiin kiyya lamaffaa kana jira. Simbirroo takkaa jira tan guyyaa jimmataa hin bararre. Simbirroon tun tan. Guyyaa jimmataa hin bararre. Guyyaa jimmataa hin barartu simbirroon. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre hin jirtu waan akka biyyatti hin garre ammaan dura. Naati na garree jechuudha. Mee xiqqooti yaaddi simbirroon guyyaa jimmataa hin barartu gisee taan barre. Shimbirroon guyyaa jimmataa. Ani shimbirroo guyyaa jimmataa hin bararre lukkuudha. Ayyee yoo hin dandeenye boodarra deebisaa gama xumuraatti argachuu dandeessa. Mee ayyee gaaffii magaalaatiin si gaafadha. Harargee bahaa kana keessaa magaalaa qaama miiraatti yaamamtu. Takkaa jira magaalaan sun magaalaa tami. Magaalaa Funyaan Biraa. Yaa argattee jirti. Argattee magaalaa Funyaan Biraa. Eessatti argamti magaalaan tun? Aanaa Gursumitti argamti. Ayyee galatoomii turtiin gaamaan hojii godhuu kateef hedduu takka galatoomii si Ayyee galatooma isinis. Ayyee gaaffii lammaffaa kanatti sanumaan wal qabate muka tokko jira mukni kun damee sadii qaba. Lukkuu sadii muka damee sadiin kanarra jira lukkuun takka fa'aa muka damee gubbaarra jirti. Lukkuun lammaffaa damee lammaffaa lukkuun sadaffaa damee sadaffaarra jirti. Isaan kun akka wal gubbaarraa lukkuun tokkoffaatis ta damee lammaffaarra fincaanti ta lammaffaarra takkaffaarra fincaanti. Lukkuun maxxarra shaarri jirtu kun maalirra fincaanti? Muka tokko damee sadii qaba lukkuu sadiitu irra jira. Damee takkaffaa lukkuu takkaa jira damee lammaffaa lukkuu lammaffaa jira damee sadaffaa lukkuu sadaffaa jira. Lukkuun damee takkaffaarra jirtu lukkuu lammaffaarra fincaanti lukkuun damee lammaffaa lukkuu sadaffaarra fincaanti lukkuun sadaffaa san ooyisharra fincaanti. Lukkuu waan hin fincaanneef jecha kanaafuu. Lukkuun hin fincaante jechuudha deebisaa argattee jirta. Ayyee mee gaaffii kiyyaa sadaffaa hanga ammaa deebisaa gaaffii kanaa waan hin argatiin fira deebisii gaaffii fi nama bara dabre du'e kan barana awwaalame nama kana yoom du'e yoom awwaalame? Bara dabre du'e. Barana awwaalame. Barana awwaalame. Namni bara du'e qaamota kana awwaalamu jiru. Ayyee argachuu hin dandeenye. Ayyee galatoome turtiin gamaan hojii gooteef galatoome. Ayyee galatooma. Ayyee.